Oromoof Oromummaan laga tokko budduqu yookaan waraabamu. Oromoof Oromummaan qaama tokko raawwatanii gargar bahuu hin danda'an. Oromummaan ibsituu Oromooti. Oromummaan eenyummaadha. Eenyummaaf nafa gargar baasuun waan hin yaadamne. Qabsoon eenyummaa balleessuuf taasifamu nafa sanas balleessuudha. Oromummaan seenaadha, duudhaadha, aadaadha, afaani, qabeenya. Seenaan, duudhaan, aadaa fi inkoon saba tokko baduun ammoo nama sana balleessuun addatti kan ilaalamu miti. Diinni si balleessuuf amummatu jalqaba eenyummaa keerraa ka'a. Sana booda gara guutuu qaama keetti ce'a. Jalqaba sirraa hin eegalu. Eenyummaan bade of daguutti nama gata. Eenyummaan badee jennaan namuu ofiisaa yaadatu. Kanaaf diinni hundee utuun balleessin damee qexxa'uu barbaada. Muka damee qexxaa'an muranii jigsuun salphaadha. Muka damee qabu garuu muranii jigsuun ulfaataadha. Yoo jige waan baay'ee waan balleessuuf. Eenyummaan akka damee muka tokkooti. Akka baalaaf ija isaatis. Oromoon hundee Oromummaati. Oromummaan akka jirma damee baalaaf firii Oromooti. Oromoof Oromummaa gargar baasanii ilaaluun qaama tokko bakka lamatti baqaqsuudha. Oromummaan sabboonummaadha. Of ta'anii jiraachuudha. Oromummaan buqqiftuu hundee koloneeffataaf garboonfataatis. Ilaalchi Oromummaa bilisummaadha. Hir'inni Oromummaa akka dhibee hir'ina nyaataa qaama namaa hubuu Oromoo huba. Oromummaan dagaage sabboonummaa dagaagsa. Sabboonummaan dagaage ammoo bilisummaa dhala. Tibbana argaan shinniggaa dhaadannoo warra finxaaleeyyii ilmaan Minilik leelliftoota sirna durii sana millateera. Ilmaan nafxanyaa warra jaarraa oliif Oromummaa nyaatee fixuu dadhabe. Warra sooranni isaanii Oromoof Oromiyaa irraa ta'e. Oromummaa Yihuudam Itoophiyaatti qidam jechuun warra nuti Kiristoos jedhanii lallaban Oromummaatti dhaadachaa turan. Oromummaan haa barbadaa'u, Itoophiyaan haa dursu jechaa turan. Oromummaan gamoo guddaa misaayilaan barbadeessan miti. Oromummaan sanyii bicuu rasaasaan duguganis miti. Oromummaan shomboqqoo miti hin cabu. Oromummaan eenyummaadha. Oromummaan sabboonummaadha. Oromummaan calaqqee ibsituu Oromoof Oromiyaati. Oromummaan aadaaf duudhaadha. Oromummaan afaaniif amantiidha. Oromummaan raawwatee hin badu. Abjuu warra gowwaa. Dhullaan Abashootaa waggaa dheeraaf nyaati Oromummaadha. Dhullaan mataa baafatee hin malaane fayyan qabu gubannaadha malee. Oromummaatu dhibee ta'ee isaanitti gale. Dhukkuba isaan hin ilaallanne dhukkubsatu. Akka malaa dhullaa isaan nyaatu. Akkuma namni dhukkuba qaama isaa keessaa dhabamsiisuu barbaadu. Jechuma Oromummaa jedhu kana gurraaf ija isaanii dura akkamiin akka balleessan barbaadu. Kanaaf Oromoo jibbanii Oromiyaa jaallatu. Dachii bal'oo kanarraa akkamiin akka Oromoo godaansisanii ofiirra jiraatan barbaadu. Kanaaf waan meeqa bixxilaa oolu. Ilmaan Minilik dur tooftaadhaan Oromummaa dhukkubsatu. Tibbana garuu dhullaa Oromummaa kana malaafatanii gadi ba'an. Oromummaa balleessuuf dhaadatan. Akka dhuunfaatti kan lallabaa turan akka walootti gadi ba'anii dubbatan. Kan rimaa'e dhaluun akkana olle dhibee Oromummaa ulfaanii turan dhalan. Kaaba Oromiyaatti bara warqituu dhibee Oromummaa kan rimaa'e Tewoodiroos harka warqituun biyyoo nyaate. Oromummaan baras Tewoodiroos itti duule har'ayyuu qabsoo gootonni keenya akka warqee taasisaniin fulla'ee labatarraa qaqqabe. Har'as ilmaan isaa dhibee Oromummaa kanaaf hirriba malee buluu irraa kan ka'e ilmaan warqituu balleessanaaf Oromoo wallootti dhaadatan. Oromummaattis mammaakan jaarraa gara jaarraa baraa gara baraa akkasumas guyyaa gara guyyaatti Oromoo walloo waraanan. Ulaa ittiin dubbii dhalanis kotaanii barbaadan. Gowwaan utuu namni saaxileen of saaxila akkuma jedhamu tibba kana wanti naannoo Amaaraa keessatti raawwatamaa jiru isa kanaaf ragaadha. Duguggaa ilmaan Oromoo walloo irratti raawwatamaa jiruuf ilmaan nafxanyootaa akkasuma leellistoonni sirna Minilik gowwummaa guddaadha kan isaan agarsiisanii turan. Gocha kanaan wal qabatee wanti isaan raawwatan baay'ee kan nama qaanfachiisuuf waan dabaati. Akkuma Oromoon mammaaku gowwaa kofalchiisanii ilkaan lakkaa'u akkuma inni jedhu gowwummaa guddaadha. Leellistoonni sirna Minilik kan mul'isan. Kan isaan jechaa turan ilmaan Oromoo wallootu nurratti ka'e lafa keenyatti nutti dhufuudhaan cabsee daangaa keenya seenee nu ajjeese qabeenyaa keenya barbadeesseedha kan isaan jedhanii mataa turan.
Nyaaphi Oromummaa kaleessaa har'a nyaapholii danuu dhale. Horee wal horee jira. Kan inni irratti wal hore ammoo Oromummaaf Oromoo irratti. Kaayyoon isaas Oromummaa balleessuun Oromoo dhabamsiisee Oromiyaa dhaaluudha. Kanaaf halkaniif guyyaa jaarraa oliif boolla qotaa jira. Diinummaa Oromummaas dhaala godhee walii dabarsaa jira. Ilmaan isaa imaana abboota isaanii galmaan ga'uuf jaarraa 21ffaa keessa shira jaarraa lama duraatiin fiigu. Waan yeroo waliin simannettis akka korma sangaa bokkisaa oolu. Maa irratti argaan shinnigaa tibbanaa ilmaan boofaa habadan hin milkaa'anii jedhe. Sababni isaa Jeneraal Waaqoo Guutufaatu ilmaan isaa itti guddise waan ta'eef. Labatni garbummaa hadheeffatan Taaddee Birruufaarraa dhalataniiru. Kanneen Oromummaaf lubbuu wareegan danuu Elemoo Qilxuu dhalcheera. Kan sabboonummaa faarsantu Haayila Maariyaam Gammadaafaarraa baratan. Kan tokkummaa dagaagsan Haayilee Fidaaffaa leenjisanii qabu. Kan Oromummaaf xiixantu Baaroo Tumsaarraa barate. Magarsaa Bariifaatu hooggansaaf karaa saaqe. Gootota Oromootu dhaloota Oromummaaf aarsaa kanfalaniif xurree kaa'an. Kanaaf argaan shinnigaa Oromummaan dagaagu malee hin baduu jedha. Oromoon Oromummaaf Oromiyaa isaa eeggachuun dhimma jiraachuu dhabuuti. Oromummaa irratti qoosaan hin jiru. Kanaaf Oromoon Oromummaaf akkuma kaleessaa aarsaa barbaachisu kanfalee tiksaa ture. Har'as hanqaaquun bofaa gugee waan hin taaneef Oromoon jabeessee bineensa kanarraa Oromummaa isaa